kudhan tarraan tana derived unity ajawra lalla part 2. All other SI unit of measurement can be derived from base unit called derived unit jam. Unitonni khabiraju SI unit measurement ra derived te mal jama derived unit jam. Base unit ra derived te base unit khajannun turbansan length, mass, temperature, amount of substance, electrical current isaannan sanirraa derived te mal jama base sanirraa base unit ra derived te derived unit jama jechu. Akkuma table lama tuqaa lama agarsiisutti jechu. Show some of the common derived unit. One base unit have been defined for a system of measurement. You can derive other unit from them. Unitota bira isa sanirraa derived goona jechu. Isaannan unitota buuraa turban sanirraa khabira derived ta'a. Gisee san maal jama derived tusun derived unit dha jechu. Fakkeenyaaf you can derive other unit from them je khabira isaanirraa derive godhuu dandeenya je. You do this by using base unit in the equation that define other physical quantity. Fakkeenyaaf for example area is defined as length times width. Therefore SI unit is a SI unit of area length times width. Kanafu length maali basic dha jechu. Base unity kanafu base unity kanafi width wali dhufani maal noqonani area noqonan. Kanafu area kun maal derived dha jechu. Length fi width irraa dhufe jechu. From this SI unit of area meter times meter kanafu meter square dha jechu. Marra derived te length fi width. Length kan maali tire SI wanit base unit saniti. Kanafu base unit fi width wali dhufe maal noqona derived unit noqonna jechu. Derived unit in area dha jechu. Anan derived unit jennaan jechu. Area maali meter square dha jechu SI unit isa. Similarly speed haaluma kanan speed is defined as the rate of change of distance with time. Speed is equal to distance rate of change of distance over time. Kanafu time maal base unit distance over time maal noqonna speed maal derived unit. Kanafu as keessatti base unit irraa derived ta'e jechuudha. Base unit fi distance wali dhufe derived unit speed jaamu kana noqonna jechuudha. Kanafu speed distance over time dha jechuudha. Distance maali meter, time in second. Kanafu speed maali meter per second dha jechuudha. SI unit isa. The SI unit of speed is meter per second. That is meter divided by second. Meter per second jechuun meetira yeroo second jechuun kanafu meter per second akkana. The is symbolized mallattoon isa meter per second or meter per second inverse isa kana jechuudha. The unit of speed is an example of an SI derived unit jechuudha. Speedin akkuma hiriyaasan which is unit derived by combining SI base unit. SI unit gahee keessatti taphata jechuudha. Unitonni buuraa san speed keessatti time jira waan ta'eef. Kanafu derived unit kun base unit irraa derived ta'e base unit hojii waliin makameeti derived unit nu dhufa jechuudha. Akka table lama tuqaa lama agarsiisutti display a number of derived unit. Volume and the density are discussed in this section. Section kana isan ilaallaa je. Volume fi density. Volume jennuun volume is defined as length cubed and has SI unit of cubic meter. SI unit isa. Kanafu SI unit in volume maal meter cube dha jechuudha. This is too large a unit from normal laboratory. Warqee keessatti large unit dha jechuudha.
Wanni kun meetir kiubiin cubic meetiriin. So kanaafuu we either cubic decimeter fayyadamuu dandeessaa or cubic centimeter fayyadamuu dandeessaa. Decimeter cubic kana fayyadamuu dandeessaa yookaan immoo dm cubic decimeter cubic kana fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Traditionally chemistry maal fayyadamu chemistonni have used the liter ni fayyadamu, which is a unit of volume equal to cubic decimeter wal qixa. In fact most laboratory glassware figarii 2.2 akkuma agarsiisu laboraatoorionni hedduun maal fayyadamanii is celebrated in liter or milliliter. Kumni milliliter is equal to 1 liter wal qixa, because 1 decimeter is equal to 10 centimeter wal qixa. A cubic decimeter or 1 liter is equal to 10 cubic centimeter wal qixa jechuudha, or 100 centimeter cube wal qixa. Therefore the milliliter equal a cubic meter. In summary walumaa gala irratti akka humna asitti agarsiisu kana irratti takka litirri 1 decimeter cube wal qixa and 1 milliliter takka centimeter cube wal qixa. Relation kana fayyadamtee derived godhuu dandeessaa jechuudha. Waliin hojjechuu dandeessa. Derived unit haa jennuun kun akkam faadha? Area, quantity, definition of quantity fi SI unit isaati. Area maali? Length square, length times WDC. Kanaafuu length meter times WDC illee meter. Kanaafuu SI unit isaa meter square dha jechuudha. Area. Lammaffaa ka volume, volume length cube dha jechuudha. Meter cube. Density, ka density jechuun dg fudhadhamu fakkeenyaaf d is equal to mass per volume. Mass maaliif bakka bu'a? SI unit isaa akkuma ilaalle kiloogiraam, ka volume meter cube. Kanaafuu SI unit density maaliif bakka bu'a? Kiloogiraam meter cube dha jechuudha. Ka speed akkuma reefu achi olitti ilaalle speed is equal to distance over speed jechuudha. Over time it. Distance maaliif bakka bu'a? Meetira time second. Kanaafuu SI unit speed dha meter per second dha jechuudha. Khabira acceleration speed change per unit time it. Acceleration speed change per time it. Speed maaliif bakka bu'a? Meter per second dha. Kanaafuu time second. Kanaafuu meter per second square dha jechuudha. Maarreen acceleration SI unit isaa maali? Acceleration meter per second square dha jechuudha. SI unit of acceleration dha. Khabira force ja. Force is equal to meter mass times acceleration it. Mass maaliif bakka bu'a? Kilogram. Acceleration meter per second square. Kanaafuu force maali wajjin wal qixa? Kilogram meter per second square yookaan immoo newton jedhuu dandeessanii jechuudha. Katti aanu pascal pressure. Pressure maali? Force per unit area. Pressure force per area. Force newton over yookaan kilogram meter per second square yoo dandeessan newton nidha. Kanaafuu maali? Kilogram meter per second square. Kanaafuu maaliin bakka bu'a? Pressure pascal dha. Pascal taanii jechuudha. Haaluma kanaan energy ja. Energy force times distance traveled. Energy is equal to force times distance traveled dha. Force kilogram meter square per times square yookaan immoo joule jechuu dandeessan.
Maali? Enerjiidha jechuudha. Density jedha. Densitiin amma akka density jechuun maal jechuu jenna reefu? Density is equal to mass per volume. Density of an object is mass per unit volume. You can express this density bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Density is equal to mass per volume. Mass in kilogram. Kanaafuu volume meetira kiubiidha jechuudha. Kilogram meetira kiubiidha jechuun density. Where D is density bakka bu'aadhaan. M mass bakka bu'a. V volume bakka bu'a. Suppose an object has massii kana qaba jennu objectiin tokko. Massii meeqa qaba? Massii given jeen kan nama. Massii 15 qaba giraama. And volume 10 centimeter cube qaba. Therefore kanaafuu densitiin isaa maali siin jedha. Density jechuun mass per volume. Massiin keenya 15 giraama yeroo 10 centimeter cube. Kana gisee irreef takka tuqaa 5 gram per centimeter cube jechuudha. Faanaan dalaguu dandeessanii jechuudha. Gram centimeter cube jechuudha densitiin. The density of an object is maal ta'a? Kana ta'a jechuudha. Densitiin isaa takka tuqaa 5 gram per centimeter cube jechuudha. Density is an important characteristic property of material. Amala materialii baay'ee barbaachisaadha jedha densitiin kun rukunni jechuudha. Water for example has a density meeqa qaba? Takka gram per centimeter cube at maal irratti? At temperature 4 degree Celsius irratti. Density isa kana jechuudha. At 20 irratti waterii. Lead maal qaba? Has density kana qaba jechuudha. 20 degree Celsius irratti jechuudha. Fudhata takka tuqaa 3 gram per centimeter cube qaba jechuudha. Density can also be useful in determining whether substance is pure. Substansiin tokko qulqulluu qulqulluu miti jee murteessuudhaaf baay'ee barbaachisaa rukunni. Consider a gold bar. Gold baariin tokko whose purity is questioned. Puriidha jedha. Metals like sibiilli akka to be mixed with gold yoo waliin makame such as silver or copper have lower density than gold irra. Goldiin pure waan ta'eef ka pure saniitu density olaanaa irra qaba. Ka mixed irra jechuudha. Therefore adulterated impure gold bar can be expected to be far less dense than pure gold. Pure gold tu maal irra qaba? Density olaanaa irra qaba jechuudha. Ka maal irra? Ka impurity irra jechuudha. Calculated density of substance tokko calculate godhi jira. Colorless liquid in color hin qabu. Used as solvent akka solvent fayyadamnaa jechuudha. Liquid solvent solid solvent jennee jira. Solvent jechuun bulbulamaadha jechuudha. Liquid that dissolve other substance. Liquid maal ta'a? Dissolve ni ta'a. Ni bulbulama. Other substance biratti. Is believed to be one of the following gabatee kanarratti agarsiisaa jira. Density of different liquid garagara. Density inni butyl alcoholii meeqa? Duwwaa tuqaa 8-10. Ethylene glycol immoo takka tuqaa takka 4 jechuudha. Takka tuqaa takka 4. Isopropyl alcohol immoo duwwaa tuqaa 7-8 jechuudha. Toluene duwwaa tuqaa 8-6. To identify the substance tokko adda baafachuuf caaltuu is determine it is density murteessitee jirti jira. By pouring sample of the liquid into graduate cylinder itti naquudhaan. She found that volume isii meeqama? Volume 3.35 milliliter. She also found that sample of weightiin isaa meeqa hate sample isan nama volume isii kannee maasii isii kannee 30.5 gram jechuudha. What was the density of the liquid isanii maal ta'a jaa? What was the substance? Kanaafuu solution jaa. The solution of the problem lies in finding the density of unknown substance hin beekamne san barbaaduudha jechuudha.
Kanaafuu what was the density of the liquid? Density of liquid is any meeqa? What was the substance san kamii jaa? The solution of the problem lies finding the density of unknown substance in beekamne san barbaad. Once the density of unknown substance is known, gizee hojjannee beekuu ni dandeenya. You can compare it to the list of known substance presented in the problem and look for a match. Isaanon gubbaa salaaltee waliif firoomsa dandeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti density is the relationship of mass of substance per volume of substance. Density jechuun maal jenna? Mass over volume. Kanaafuu maasiin keenya meeqa? Maasiin keenya 30.5 giraama hiruu 35.1. Kanaafuu meeqa ta'a? 2.869 giraam per mililiitira ta'a jechuudha. Kana seeqanne hammi isaa kana. Inni san eenyuu siin jaa? You substitute 30.5 gram for the massive. 35.1 mililiitiri immoo hamaaliiti? Volume. Volume into the equation gisee galchitu. The density isaa meeqa see kana? 2.869 gram per millilitri. The density of liquid equal to eenyu wajji walqixa substance kana qabu density eenyuu siin jaa? Asitti akka asii olii ilaalletti meeqa ilaalle? 4 ilaalle. Inni butayil alkooliin density isaa kana hin. Itayil alkoolii immoo takka 4. Isopropyl alkoolii 2.785. Katoliinii 2.866. Kanaafuu asitti argine 2.869. Kun eenyu dhiyaatare? The density of the liquid equal to the toluene wajji walqixa jechuudha. Kanaafuu density isaa kaa eenyuti? Tolueneeti jechuudha. Within experimental error keessatti jechuudha. Answer check. Always be sure to report the density in the unit used when performing the calculation. Density is not always reported in unit of gram milliliter or gram per centimeter cube. For example, gases are often reported with the unit of gram milliliter and reported jechuudha. Kanaafuu unit isaa jijjiiruudha jechuudha qabdan. Gisee reported ta'u. A piece of metal wire has volume meeqa qaba? Volume 20.2 centimeter cube. Maasiin 159 gram. What is the density of the metal? Maal ta'a density isa kana? Kanaafuu density jechuun DJ for mass per volume. Maasiin keenya 159 gram hiruu 20.8 centimeter cube. Isa kana gisee walii firte 159 hiruu 20.2 centimeter cube. Kana gisee hirtee meeqa ta'a? 7.87 gram per centimeter cube ta'a jechuudha. Isa kanaa jechuudha deebisaan keenya. Kanaafuu maal siin jeessi gaafate? We know that ni beekne jeenuti. The metal is manganese. Sibiilli isa manganese, iron or nickel. In these have density kana qabanii siin jee. 7.2 takka gram per centimeter cube manganese. Iron immoo 7.87 gram per centimeter cube ironidha. Inda 8.9 duwwaa gram per centimeter cube ammoo nickeliti respectively. From which metal is wire made? Wiring kun kamirraa dhufee siin jee. Kanaafuu kadareenyaan keessa kamirraa dhufee isa kanaa jechuudha. Isa 7.87 kanarraa dhufee jechuudha. Kanaafuu sibiila kamirraa dhufee? Iron irraa dhufee jechuudha. Common prefix used in SI units. Maxxantoota akka SI unit fayyadaman. The factor expressed as factor of the to the power of 10. SI metric prefix. The symbol are used in the actual decimal number are
tabulated in table lama tuqaa afuritti akka ibsama kana jedhama. They are widely used area easy to add to the base unit. Base unit kun akka salphatti akka walitti hidhaanuuf nu fayyada jechuudha. Maxxantoonni jechuudha. Like metric unit akka metric unit. SI unit are modified in decimal fashion by series of prefix as shown in table lama tuqaa afuritti akka agarsiifama kanatti. Fakkeenyaaf 10 the power of 12 yoo jee tetra bakka bu'aa jechuudha. Measurement that we utilize frequently in our study of chemistry include time, mass, volume, density and temperature. Kanaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. SI metric unit or symbol in the number isa factory 10 the power of 12 jechuun tana booda meeqaa jira duwwaa takka lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama 10 the power of 12 jechuun 10 the power of 12 jechuun teetraa jedhama jechuudha. Prefix maxxantuun inni bakka bu'u 10 the power of 12 jettee katabde harma gabaabaa maal jechuudha teetraa jechuudha jechuudha. Gigaan 10 the power of 9 jechuudha. Duwwaa sagal qabaa jechuudha. Karaa qalaalii yoo barreessu 10 the power of 9 dha jechuudha. Factory dha. Prefix maal bakka bu'aa 10 the power of 9 jechuun 10 the power of 9 gigaa bakka bu'a. Mallattoon isaa G dha. 10 takka duwwaan duwwaa sagal barreessu jechuudha. Decimal dhaan gisee barreeffamu. Example 1 gigaan meeqaa wal qixa 10 the power of 9 dha jechuudha. Meegalleen 10 the power of 6 million jechuudha. 10 the power of 6 dha jechuudha. 10 the power of 6 jechuun takka duwwaan duwwaan jaayoo gisee jiraatu maal bakka bu'aa meegaa bakka bu'aa jechuudha. Meegaa yoo sinjaanii meeqa jechuudha 10 the power of 6 dha jechuudha. 10 the power of 3 jechuun ammoo kiiloo dha jechuudha. 10 the power of 2 jechuun hecto dhibba jechuudha. 10 the power of 1 ammoo deekaadha. 10 the power of minus 1 desidha. 10 the power of minus 2 senti. 10 the power of minus 3 ammoo milidha. Minus 6 micro, minus 9 nano da, minus 11 pico da jechuudha. Example of SI prefix. SI prefix or metric prefix are easily used as demonstrated by the few simple example given below. Megawatt 1 megawatt megajoule kita 1 megawatt mega jechuun mega inni reefu 10 the power of 6 jenne. Kanaafuu 1 megawatt yoo isin jettu takka duwwaan ja'a godhamuu qabdi jechuudha. Sana joule kita jechuudha. 1 kilograam immoo 1 kilograam takka kilograam meeqaa joule kita 1 kilograam kuma gram joule kita. 1 micro faradin ke meeqaa joule kita 1 per farad joule kita jechuudha. 1 million 1 over 1 million farad joule kita. Sana qabachuu qabdanii jechuudha relation. Along with this abbreviation or symbolize can be also used. For example, kilo V or kilovolts, kilowatts, kilometer. The other symbol or abbreviation can be used in exactly the same manner. Haaluma kanaan fayyadamnaa jechuudha. Kanaafuu 1 megawattiin kee kuma 1 million watt hojii ol qixa jechuudha. 1 kiloogiraamni kuma giraama hojii ol qixa jechuudha. 1 micro faradiin 1 over 1 million farad hojii ol qixa jechuudha. Kana qabachuu qabdanii jechuudha. Lama tuqaa